Ayyee maal hojjettan? Lukkuu qopheeffachuu hin amma. Kan maalii? Faasigaa. Ara fide. Ayyee maal hojjettan? Lukkuu qopheeffachuu hin amma. Kan maalii? Faasigaa. Ara fide. Ben. Lukkuu amma sa'aatiin ga'ee jedhu hin deemnee ni goona. Kaasu jirtu gaa. Baga isiniin ga'e kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Kaasu Shoo jirtu baga jiraattan. Nageenyi keenya lafaa fi bakka jirtanitti simbira haa ga'u isiniin jenna. Nageenyi keessan akka baga jala bultii ayyaana Faasigaa kan bara 2018 isin geessiniin jenna. Nuti hundi keenya nagaa jira dhugaa Waaqayyo ulfaatu. Yeroo sa'a kanaan gooftaan jaalalaa lafaa fi bakka jirtanitti warra biyya keessa jirtanis warra biyya keessa hin jirres baga isiniin ga'e baga nu ga'e isiniin jenna. Boru koottaa nurraa nyaadhaa isiniin jenna. Kunoo daakuu qopheessinee jirra. Amma sa'aatiin ishii ga'ee jira. Yaa sa'aatii 11 walakkaan booda hojii ishii galtii gara hojii ishiitti galtii jechuudha. Nuti godhuudha san booda kan hojjetu kan biraati. Akkasumas immoo kan biraatis sadaqeessee jechuudha. Isa kana shiftaa jechuudha. Sangaa shiftaa lamaanii dheeraa waan Maal shiftaa lamaanii yaame? Inda maqaa maa? Horii baadiyyaa waan ta'eef inda maqaa kanaaf kana fakkaata jechuu barbaade tananii. Lukkuunis Qoy sangaan kun meeqaan bitame jechuudha? 75. Horiin barana baay'ee guddiidha. 75 bitame. Yaa'u kana fakkaataa jedha. 75 uma fitaa kaasu? Meeqaan qalama kaa? Saguree bitame. Majiin duraan birrii 400 oofama. Amma 400 fi birrii 50 galee. Si nyaata? 400 fi birrii 50 galee. Kanaaf baabbinis kun amala isaa akka waan beeku jala gudgudi jechaa jira. Ara kana fakkaata jechuudha. Ishee handaaqoon meeqaan bitame mee? Handaaqoon 4,000. Rikkaasha bitame handaaqoon? Maali handaaqoon 3,000 ta'ee magaalaa Finfinnee irratti Adaamaa irratti 3,000. Kormoolee midhaan inni akka 2,000 kormaa jabaa hin bitu. Maal waan itti illee waasa gaariin ta'u jechuudha. Oguma. Waan jaalatu ayyaana gaarii waan ta'eef ayyaana. Amma namoonni baay'ee shunkurtii warroonni gurguran maada maltanii yoo jedhaniini naafta dhabameedha. Naafta sababa ta'e barana waan ta'eef naafta sababni lukkuun naafta waan Maaloo kaan weelkaa jeese lukkuun naaftaan inni yaa'u manumaa baatee manumatti binne waan ta'eef kanaaf naafta raafamtee dhumneetti barbaade tanan ishii kanaaf kanaaf rakasee kanaaf rakase. Gaariidha. Sangaa bichaatti sangaan isaa ta'u kaa'e ingidii isaa bagabaa onnoftiin ati maali kaa naafileeti baabbayyee maal gootaree bakka mucaan keenya nu qalchiisune. Lukkuu qabatee taa'aa gurbaan harkisin baabbitti dhiisi kan keenya qoy isaasitti qoshii amma funaannatti. Isi ka amma maal goo wedda baabba saatiin ga'e amma xiqqumatu hafe saatiin xiqqoo ganaadha saatiin maal goo wedda kukkuu maaliif qabde abba maaliif
Maal goo deemnee himika. Meeqan bitee abbaa lukkuu kana? Meeqan bitame? Yummaa. Amma lukkuu gadiis ishee naa kennas kenna. Bakka kennuu dide mucaan kiyya kaashama akkam jirtan maatii keenya nagaa jirtanii nuti nagaadha galata waaqa baga jala bultii ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessanii siniin jenna waazeemaa isaati jala bultiidha kan gidi guyyaa boruu tana handaaqoon tunis kinuma kanarra nyaachaa jirtu kanarra fiffiiddituun boru hin jirtu jechuudha garaa namaa keessaa fiiddi ingidii akkanuma kaa jiruun argitanii namni sosuma deemu akkanuma abama jechuudha innaa isaan kunis immoo iyyuu akkuma kaasuun jire ayyaana bitame egaa ayyaana bitame ayyaana osiniin jennu nu qofaa osoo hin taane immoo kan gircaati egaa kaasuun ofiisaatii bitee gircaatti warra gircaatti qalata jechuudha itti gurgurama innaa akkas isiniin jenna kana fakkaata ayyaana haala kanaanii hoolaan immoo iyyuu 5,000 ta'e beektu sila hoolaanis kanuma bitamu 5,000 ta'eeti. Kanaaf aaraa lukkuun nu jalaan ajjeesinii 4,000 bitame nageenya abbanuu nasiin jedhe ante dhiisii amma akkasitti miti kan amma luka malee ma dhiisi kaa nuti qabeenyatti baasnee binne abbo dhiisi waa ittiin wajjin hojjettee bittee abba maaliif akkas goota maal luka eegee hi'u mata maal taate re'asi maaltu si buruse innaa akkasii siniin jenna ingidii barana wanni hunduu wuddii ta'e shunkurtiin birrii bagaleeti handaaqonni 4,000 bitee jira kaasuun dhugaa baay'ee ulfaata kiiloo qaba jechuudha shaggaadha haa ta'u egaa akka wanna kaanitti isaanillee indoom gaarii bitame jechuudha isaanillee gaarii bitame akka nuuroo wanna kun hoddadeen jechuudha innaa akkasii kanaaf egaa gara hojii keenyatti deemnaa boru nam tokkicha kanaaf hundumti keessanuu jechuudha hundumti keessanuu siyyaame tan jira'anii hunda keessanuu iyyuu kabajamtoota keenya kan ta'e maamila keenya kan ta'e hundi keessanuu akka argamtan ayyaana irratti sin jaalannaa kanaaf egaa baay'ee ayyaana gaarii siniif haa ta'u guyyaa boroo wal argina waaqayyoo jedhe.